السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو ردفتوتا فيجيكو فيا كيساني جرتو بقربي ونان سنجايين سنين جدا أرى ديبي دفران سنين جدا أرى وانتان قبر دفي واسدين سنين جدا بولي وانكي إن شاء الله سدن سن اسمعني وجدتني inni tokkoffaani akkamitti shari'aa sawaarraa gara Itoophiyaa ergina inni lammaffaan immoo akkamitti shari'aa moobaayiliirraa gara Itoophiyaa erguu dandeenya inni sadaffaan immoo shari'aa zeeniirraa akkamitti gara Itoophiyaa erguu dandeenya shari'aa zeeniirraa as keessa Itoophiyaatu hin taane zeeniin as keessa akkamitti zeeniitti erguu dandeenya waan jedhudha kanan qabadhee dhufee haga xumura qophii kiyyaatti naa waliin turaan isiniin jedha inshaallah jalqaba irratti sawaalaallaa jechaadha mana foon nambarii keessanii keessa galtanii najima 1 3 4 maslaal gootanii sarchii gootanii sawaadha jechaadha kun kan amma jalqaba laalaarru kun yoggaan akkanatti tokko hanga furii kana fidee isinii baasee jedhee lakkoofsa 3 gashitani internaashinaali tiraansferii 3 gashinee sendii goona biyyooti garaa garaa fidee nuu baasaas keessatti beektanii Paakistaan, Afgaanistaan, Bangladesh, Egypt, Indiyaa, Indoneesiyaa biyyooti hanga 13 way fidee baasee Itoophiyaan keessa hin jiru. Kanaaf iyyuu waan Itoophiyaan keessa hin jirre keessaa argannaa kan Itoophiyaa jedhu Itoophiyaa bakka saanduqaa kanarratti lakkoofsa 21 barreessina. Saanduqa kanarratti lakkoofsa 21 barreessine sendii gootu. Sendii kan argaa jirtu abdii qaba. Sendii gootanii Itoophiyaa sitti nuu fida. amma Itoophiyaa nuu fideera jechuudha kun Itoophiyaa meeqa ergaa jedhe birii 50 Itoophiyaa birii 100 Itoophiyaa 250 Itoophiyaa 500 akkasii nuu fidee jechaadha kana keessaa birii 50 Itoophiyaa erguuf yoo fedhe lakkoofsa tokko gashitaa saanduqa kanarratti jechaadha saanduqa kanarratti yoo Itoophiyaa ammoo birii 100 erguuf fedhe lakkoofsa 2 gashita yoo 250 ta'e 3 lakkoofsuma fuulduree jiru sana gashitati kan erguuf fedhe keessaa yoo birii 50 Itoophiyaa ta'e lakkoofsuma tokko gashina riyaala 10 jechuudha yoo 100 Itoophiyaa erguuf feetes lakkoofsuma 2 gashita amma fakkeenyaaf birrii 50 erguu feene jennu lakkoofsa tokko gasheemi asirratti sendiin godha yeroon sendii godhee jedhee amma lakkoofsa nama sanii barreessii naan jechuutti jira lakkoofsa nama kamii lakkoofsa nama Itoophiyaa yookaan kan nama erguuf feetanii sana asirratti barreessii jechuutti jiramu amma ganaman erguuf fedheen barreessan amma duwwaa 25 19 17 51 akkanatti amma nama Itoophiyaadha erguu fedhee akkanatti irratti barreeffadhaa jechaadha baadeen irratti barreeffadhe sendii kana argaa jirtuumi sendii ma kana tuqxani waggaa kanatti sendii kana tuqxanii jettanii Itoophiyaa isiniif daraqama nama isin ergaa jirtanuu beelaa kunoo yoo erguu feetee naan jedhaaramu asirratti bakka duwwaa kanarratti lakkoofsa tokko gasheetan sendii itti godhaa jechuudha nama sana akka gadhee ganchee godhee nama sanaaf nama erguu fedhe ergata ergan baree jechuudha asirratti lakkoofsa tokko gasheetan sendii godhaa inni kan sawaa asirratti raawwataan isiniin jedha amma immoo moobaayilii ilaallaa jechuudha moobaayiliin immoo karaa nuti ittiin hidhannee argannee karaa nuti ittiin Itoophiyaa erginu foon nambariitu hin taane mana miiseejiitiin mana miiseejii keessa galtaniitii gubbaa kanarratti inni immoo karaa miiseejiitiin deemaa jalqaba akkam gootu isinitti fakkaate 900 barreessitu jechuudha gubbaa kanarratti bakka silaa akkuma 100 barreessinu kan morma kan moobaayilii jechuudha amma kun immoo shari'aa moobaayiliiti sawaa fixanneera asirratti immoo qubee taa barreessinaa jechaadha taa ra qubee guddaadhaan barreeffamaa jechuudha taa raa baada barreessinee jenneenne lakkoofsa nama Itoophiyaa sana barreessina inni duwwaan qabu jechuudha akka kan sawaa islaamiti 25 irraa kaa kun immoo 25 19 17 duwwaan hin galuu jechuudha akkuma nama birookiin bilbiluuti akkanatti sarchii gootutu nama Itoophiyaan ergin dura sharikaatti ergitu amma dura kana utuu birrii amma ergitan hin barreessin dura maaliif risaala achi nu deebisa amma nu deebisa beektanii shari'aan amma kun sharikaan alama sana riipilii nu barreessee jira jechuudha achi as maal ka jedhu nu barreessee inni kan inni nu barreesse kunola Itoophiyaa birrii meeqa erguu feeta Itoophiyaa birrii 25 erguu feeta moo birrii 50 erguu feeta moo 100 moo 500 moo haga erguu feetu as keessaa filadhuu jedheetii amma filannoo nuu kaa'ee jira amma gaanutii kana keessaa kan erguu feetu filattaa jechuudha yoo birrii 50 feetes yoo 500 feetes 100 feetes inni lakkoofsaa wajjin sii kaa'ee jira yoo mala riyaala si birrii 6 erguu yoo feete lakkoofsuma tokko gashita tidhattee
yooma birrii 50 ta'e amma akkamitti gashinaa ka jedhu yoo ta'e jedhee asirratti hin barreessina laama taa ra irraachi bunneetiyyi akkuma isiniin jedhee duwwaan hin galu 25 irraa jalqabna 19 17 akkasii jechaadha. Birrii amma erguu fi feete immoo fuuldura kanatti barreessita. Yoo birrii 25 erguu fi feete lakkoofsa tokko. Yoo birrii 50 erguu feete lakkoofsa lama. Amma fakkeenyaaf birrii 25 erguu feenee jedhu. Akka irraa achi buttu jechuudha. Irraa xiqqoo achi buttaniitii lakkoofsa tokko gashitu gubbaa kanarratti 600 900 jechaadha. 900 barreessitanii sharikaatti ergitu jechaadha akka kanatti. 600 barreessitanii birrii nama erguu fi feete lakkoofsa tokko ta'e lakkoofsa lama ta'e baada dhuma akira nama erguu fi feete sanarratti lakkoofsa wajjiniin gashitanii ilaa kun olaatuun keessaa qabaadde amma deemeera jechuudha. Garuu an keessaan qabu kanaafiyyuu an keessaan qabu jechuudha. Inni sadaffaan immoo zeeniidha. Innis manuma miisheejii keessa galleetiyyi bakka silaa 959 barreessinu zeenii akkamitti namaaf ergina torba duwwaa dhiifama torba duwwaa lama bakka 959 silaa barreessinu irratti barreessinaa jechaadha. Gara gadiitti immoo maal barreessina isinitti fakkaatee qubee guddaa baataa barreessitanii xiqqoo irraa achi buttanii raqama zeenii gashitanii duwwaa 5 9 8 1 7 4 3 2 6 akkasuma jettanii barreessitanii jiru kan nama feetanii sana hanzimme deema itti naqaara. Baada raqama nama ergitanii sana barreessitanii jettanii xiqqoo irraa achi buttaniitii birrii amma erguu fi feetan barreessitu. Birrii 10 erguu fi feenee jennu. Isin fakkeenyaaf birrii 5 erguu fi feetan, birrii 15 erguu fi feetan, isin birriidhuma haga erguu fi feetan asirratti barreessitu xiqqoo raqama irraa achi buttanii. Yoo raqama hawwiyaa si gaafates birrii kana gashitanii kaatanii xiqqoo irraa achi buttanii raqamni hawwiyaan gaasilaa hafee jira. Akkanatti itti ergituun isiniin jedha. An shari'aa zeenii waan keessaan qabneef shari'aan kan koosawwan moobaayiliidha. Haalli isin itti warri shari'aa zeenii qabdan haala kanaan ergitu. Isinii galeera jedheen abdii qaba. Yoo isiniin galles immoo koomentii jalatti naa kaa'uu dandeessuun isiniin jedha obboleewwan kiyya. Hanga xumura qophii hanga barumsa biraatiin walitti deebinu nagaa rabbiitti naa tura. Yuutuubii kiyya immoo sabiskiraayib, laayik, sheer akkanaa gootanii inni isiniin jedha. Warri beektani gaasilaan beektanii maallutti maan jedhinaati warri hin beekneefanii warri beektan immoo yoo beektanis immoo sabiskiraayibii nu gochuullee ni isinaa wal jajjabeessinu. Hamma beeknu wal barsiifna. Egaa kan hin beeknes immoo hedduutu jira. Akkuma ka beeku hedduun jiru kan hin beeknes immoo hedduutu jira. Kanaafiyyuu yoo waan tokko nama fayyadee jedhee faayidaadha kunillee isiniin jedha nagaa rabbiitti naa tura isiniin jedha obboleewwan kiyya.